Akkam jirtu an maqaan koo Fileetan Nagaasaan jedhama. Egaa wadda feesuu Waaqayyoo keessatti Waaqayyo hidhaa namoota baay'ee akka hiikaa jiru beekamaadha. Amma immoo Waaqayyo nu gargaaree giddugala kadhannaa fi leenjii dargaggootaa jedhu Burraayyuu Kattaa naannoo addaa Simaachoo jedhutti qopheessineetu jirra. Egaa leenjii dargaggootaa kana marsaa jalqabaa galmee xumurreetu jira. Amma immoo marsaa lammaffaarra jirra. Leenjiin keenya leenjii bilisaati. Akka dhaloonni waan qabaman jala dukkana qabaman jala akka baanifidha. Egaa leenjiin kuni guyyaa 3dhaaf kan gaggeeffamudha. Bakki bulmaatis nyaatis asidha. Bakka bulmaatis kuno haala kanaan bilisa isinii dhiyeessineetu jirra. Isin galmooftanii dhuftanii tajaajilamuu fi barachuu qofadha. Paaster Eebbisaa wajjinillee akkasuma yeroo barumsa bareedaatu qabna. Bakki argama keenya Burraayyuu Kattaa naannoo addaa Simaachoo jedhamu baankii daldalaa Itoophiyaa fuulduratti argamna. Egaa kottaa galmaa baradhaa sammuu keessan aariifadhaa isiniin jedha galatooma.